fayyina ni barbaadda waybeloo እግዚእ ኢየሱስ ትፈቅዲኑ ትሄየው ጎፍታኒስ akkana jedhe fayyina ni barbaaddaay jedheeni wangeela yohannis boqonnaa 5 lakkoobsa 6 fayyina ni barbaaddaay jedhamee kan gaafatamee waggaa 38 mannitti cufamee siree isaarra ciisee kan ture nama Matsaaguu jedhamuuf sagaleen kun dubbatameera. Egaa Waaqayyo abbaan keenya addunyaa kanarra deddeebi'ee gaafa barsiisu guyyaa sanbata duraa qidaamee nama tokko ni fayyisa ture. Dursees Waaqayyo warra naafa ta'anis fayyiseera. Warra ija malee dhalatanis fakkii ijaa osoo hin qabaatiin warra dhalatanis fayyiseera. Waaqayyo gaafa tokko guyyaa sanbata duraa qidaamee kan jedhamtu nama 5,000 ol of duuba buusee gaafa deemu namni kun manitti cufamee maatiin irraa fagaatanii fira malee qofaasaa sireerra ni ciisa ture. Naannoo sana garuu afaan Ibraayisxiitiin Beetesaayidaa mana Saayidaa kan jedhamtu bakki cuuphaan tokko ni jirti turte. Bakka cuuphaa kanattis namoonni baay'een gaafa ergamaan Waaqayyoo samiirraa gadi bu'ee bishaan kana gaafanni tochoosu sana booda namni dhukkubsate dafee gaafa galu dhukkuba isaarraa ni fayya ture. Bakki kunis kan Solomoonidha. Solomoon beekumsa isaatiin ogummaa isaatiin bishaan kana kan kuusee kan fide ture. Mana Saayidaa kan jedhamtu kunis bishaan kun